يا ولتي ديبين أن عبد الله سراج برموني كين هرأة كان رتيتي يفتو سير لغة أفان أوروموتي يرو دربي هيكا جتشوت أفان أورومو وجين برنيتنين تور أكاسوما سير لغة برنيتنين تور كان اندورا أموتو يساندورس أكاسوما هيكا جتشوت أفان أوروموتي في سير لغة برني سير لغة سوني بمكا جتشون هيكا إسا غبابادان بمكا جرأما short lee jechuudha yoo dheeressine bakka bu'aa maqaa jechuudha kan maqaa tahe wahii bakka bu'uu jechuudha bamaqa jechuun bakka ba jechuun bakka bu'aa maqaa so bamaqa jechuun san fakkaata jechuudha akkuma asirraa agartanitti Oromo language bamaqa or pronoun bamaqa jechuun bakka bu'aa maqaa jechuudha bakka bu'aa maqaa bakka bu'aa maqaa so astee kanatti dheengadda baranneetiin bira dabarree jechuudha bamaqa bamayni maal akka ta'e bamaqa jechuun bakka bu'aa maqaa kutaalee isaa kutaa sadiitti qoodee ilaalee jira kutaa sadiitti qoonnee waliin ilaalee jira kutaan sadan kun maal akka ta'e har'a gadi fageenyaa kan waliin ilaallu tahaa jechuudha innis ramaddii tokkoffaa ramaddii lammaffaa ramaddii sadaffaa mee kanatti maal gam isaa kanatti isin haa dabarsu ramaddii kutaa isaa jechuudha qeenxee danuu ramaddii kuni tokkoffaa hiris tokkoffaadha kuni lammaffaadha kuni sadaffaadha jechuudha dheengadda ramaddii tokko hanga sadii waliin ilaalleetiniin turre ramaddiin tokkoffaa maal akka ta'e asirraa ilaalaa deemnaa jechuudha ramaddiin lammaffaallee maal akka ta'e asirratti hubataa deemnaa jechuudha ramaddii sadaffaallee maal akka ta'e ramaddii tokkoffaan akkuma asirratti agartan kanatti kana jechuudha ramaddii tokkoffaan ana I is first person okay I ana ramaddii tokkoffaa ana I kana jechuun isa danuu or plural pronouns isa jennuun suni nu'i astee kanatti nu'i danuudha tokko oli siigalee tokko oli lama sadi akkasuma sanii olis ta'aa jechuudha kun danuu plural pronoun jennaani jechuudha singular over here singularidha kun singular tokko qeenxee jechuudha okay it's a ana that means me ana jechu I danu plural pronoun tokko ol lama sadi isa kanaan nu'i nuti we that's like is plural pronoun jennaani jechuudha ramaddii tokkoffaa qeenxee danuu jennee bira dabarree jechuudha lammaffaa ramaddiin lammaffaan kuni maal jechuudha qeenxee singular achi keessatti kan ramadamu ramaddiin lammaffaan kanaa jechuudha si ramaddii lammaffaan si it means you okay si it means you kana jechuun you jechuudha danuu ol plural pronouns kana jechuun isin it means you okay kana fakkaataa jechuudha ramaddii sadaffaa okay ramaddiin sadaffaan isa ishee he or she isa ishee isa kan jennuun he for him he for her she kana jechuun ramaddii sadaffaadha jechuudha third person singular over here third person singular sadaffaan isa ishee he or she then danuu plural pronoun kan jennuun ammootiyyu wanna ramaddiin sadaffaan third person plural kan jennuun isaan they okay isaan they so
Kun amma astee kanatti kan jiru ramaddii tokkoffaa, ramaddii lammaffaa, ramaddii sadaffaa qeenxee yeroo jennetti singular. It means singular. Singularing yeroo jedhu I is singular, you is singular, he or she is singular. In Oromo language, ana means I, si'i means you, ishe or isa means he, isa, he, ishe, she. Jennaani jechuudha. Danuu or plural pronoun, that's something more than one. Kan ta'e jechuudha. Nu'i first person plural, nu'i, we. For a second person plural, isin, you. Third person plural, isan, they. Okay? Here is first person singular. Ana, I. First person, second person singular. Si or you. Third person singular. Isa, ishe, he or she. So first person singular, second person plural. Second person singular, second person plural. Third person singular over here, third person plural. Bifa kanaan asitti qabanneetiniin addaan qooduu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya isaa isiniif haa kennu. Let me give for you the example of first person kan jenneen jechuudha. Ramaddii tokkoffaa. Ramaddii tokkoffaa fakkeenya isaa isiniif haa kennu. Gara hojii deemaa jira. Gara hojii deemaa jira. Eenyu. Who is that? Eenyu isaati. An. Bamaqa jechuu. Bakka bu'aa maqaati. Gara hojii deemaa jira. Eenyu kuni ana. Okay? Kuni tokkoffaadha. Let me say asitti lammaffaa. The second one. Laaqana nyaattee is kind of question akka gaafiiti. Laaqana nyaattee. Okay? Laaqana nyaattee yeroo jedhu eenyuufi. Walumaan haa ilaallu. Laaqana nyaattee eenyu ati si. Kunis bamaqa or bakka bu'aa maqaatii jechuu. Lammaffaadha. Mee sadaffaa kana waliin haa ilaallu. Sadaffaan maal jedha? Mana barumsaa deemee eenyu ka mana barumsaa deeme? Mana barumsaa deemee eenyu inni mana barumsaa deemtee eenyu isheen. So fakkeenya amma asirratti isinii kennu kuni mana barumsaa deemee eenyu. Here is question. Eenyu inni bamaqaa jechuudha. Bamaqa ramaddii sadaffaati. Okay? Kuni gaafii tokkoffaadha. Gaafii tokkoffaadhaaf kan qophaa'edha. Kunis gaafii lammaffaadhaaf kan qophaa'edha. For the first person and second person is over here. Third person there. Gaafiidhaan qopheessee fakkeenya wajjin isinii kennee jira jechuudha. I hope you enjoy this. Akka wanna jedhetti barreeffamaan isinii barreessee kana takkaahu ammootuyyuu barumsa har'an isinii kenne kana akka itti gammaddan abdii isinirraa qaba. Okay, barumsi har'aa xiqqishuu isii confuse nama godha. Homii miti irra deddeebi'aatiniin ilaala. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan jiraadha. Barmoota itti aanu hiikaa jechoota afaan Oromootiin isinii fidaa jechuudha. Chaayinaaliin kun ka afaan Oromooti. Chaayinaalii Oromooti. Subscribe gochuu akka hin daganne. Share comment gochuus akka hin daganne. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan jiraadha.